namicha odhaa fi konkolaataa maaliidhaaf kophaa of takoo eenyu kophaa of isin jedhu. Naaf hin galle maal jechuu barbaaddeeti mee kanaa godhe? Akkamitti guyyaa salaataaniif asii ta'uu dida. Maaliidhaaf osoo nama hin fe'in qullaa deemaa jirta. Maal jechuu keeti? Tole gudi maal jechuu keeti? Nama fe'uu hin barbaanne dirqama qabu moo hin fe'uun jedhee qullaa deeme qabeenya kiyya miti? Sababa maaliitiif fe'uu hin barbaanne? Maaliidhaaf fe'uu diddeeti? Galii mootummaa hir'isuu barbaadde moo maal jechuudha? Maali ani nama fe'uun dirqama qaba moo qabeenya kiyya miti kun qabeenya dhuunfaa fudhadheera hin fe'uun jedhe mirga qaba maal si galchisi? Iyyuu dirqama qabda fe'uudhaaf. Gibira mootummaa isaa fiddee kaffalta yoo feene fe'uu qabda. Nama maal taate seerri akkas jedhu eessa jira? Moo lafa baateetuma naadabuu barbaaddeetuma akkasuma jetta lafa kaatee ta'u? Amma waa'ee seeraa dhiisitu eeyyama gafide yookaan hiiki gabatee daddafi. Lakki tiraafikii na dhiisanii maalan balleessee eeyyama si baasa homaan balleessine. Waa'ee seeraa si osoo hin ta'inatu beeka. Galii mootummaa galchuu keessatti hir'isuu jirta waan ta'eef kanaaf adabamuu qabda. Daddafi amma eeyyama kennaa baase yookiin gabatee kennaa hiiki. Ayi qaballeessitee gajettee amma dhiifama naa godhitu kottu seenii isin fe'a. Jalqaba sufee ta'an galee argachuu jalqaba waan ta'eef kottu seenii konkolaataa keessa. Ani seenu ta'e eeyyama baasee amma daddafi. Sitti meera eeyyama baasii. Daraa seeraa kottu seeni. Ati seeraa oli moo kottu seeni galii mootummaa walitti qabna. Isa sabna waan ta'eef kottu seeni. Odidde immoo anuyyuu beeka. Ani seenu nama maal taate eeyyama kennaa kennuu naa kennite. Waa'ee eeyyamicha na wajjin baaste moo ati eeyyama kan jettu kottu seeni amma reega kaffaltee buta qoosaa akkasii dhiisi ta'u galii mootummaa walitti qabaa jirra. Sumatu jedhe miti galii mootummaa walitti qabna. Kottu seeni adaraa seeraa adaraa mootummaa kana adaraa eeggi. Inseenu jedhe inseenu adaraa eeggi deemi narra baqa hin barbaadu eeyyamni keetti isaa fuute deemi narra hin barbaadu sirmaayyuu. Qoy ati eenyu ol taateet inseenu jettaa eenyu bakka itti taateet amma kabalaadhaan si awwaacha. Wakkaan dhiifama si godhe deemi siin jedheera deemi bakka naan caqacaqinni na bira fuuldura dhaabbattee deemi ishee. Ati dhiifama onaa goote ani dhiifama siin godhu kottu seeni seenama ati akkanumatti diddaayi. Tole ishee na seena kunoo seeneera. Dafee amma herreega naa kaffale birrii 300 naa kaffale 100 keessatti qabadhu 200 naa kenne. Tole kunooti herreegicha kunooti fudhadhu hin barbaadu sirmaa keessatti naafuyyuu 300 ijoo fudhadhu. Kana booda nama karaa irratti naabsisiin si haa galu ishee namni maaf akka rakkatee fe'uu dhiisuu fi akka fe'amuu dhiisu siif haa galu. Waa'ee gibiraa nutti naaseen.